kunis akkuma ummata fuftee jirti jechuudha. Mootummaa ummata zarafu malee, ummata saamu malee, ummata tajaajilu waan hin qabneef gartee rakkinuma gubbaan dabalamaa deema malee wanni irra taan jirtu san gubbarraan dhumaatiin ilmaan Oromoo itti fuftee itti dura arra dhumaatii baay'ee gaddisiisaa ta'u obboleessa keenya kana leencicha taayee dandaya obboleessisaa darajee dandaya gartee sirna kun nyaatee jira akkanam qabsaa'ota qalbii cabsu maatii qabsaa'ota miidhuu gartee haadha manaa qabsaawaa hiyyoomsuu huccuu ciccittuu hundaytee akka qalbiin isa cabtu akka gartee inni maaliif hidhame jee rakkatu bakka achi keessatti sammuu torchi godhuudhaaf kana godhanii garuu haadha mana isaa Oromoon haa galatoomtu sabni Itoophiyaa haa galatoomu akka isaan yaadan san ta'uuf diddee jechuudha. Isin barandarra buluu ilmaanii wajji barandarra darbanii ilmaan isallee waraabessi nyaachuu jalaa baraaramanii mana gaarii keessa huccuu gaarii uffattee fuula gaarii noggeeni dhayxee isa gaafattu inni arkinaan kun hundi garaa isaan gubee isaa mana hidhaa cubbuudhaan osoo numaa takkan balleessin badii takkan qabne cubbuudhaan isa mana hidhaa darbaniiti obboleessa dura ajjeesanii jechuudha. Obboleessa dura ajjeesanii jechuudha. Obboleessi kun beeki nama barataa nama jabaa nama hayyuu biiti sun qabdu hagartee jiraachuuf jecha olii fi gaccee sirna kana tajaajilaa jiraachuuf jiru jechuudha. Sani gartee matoo hayaan awwaloo abdiitiin ordaramee dhaqee dubbii filannoo fakkeessee duulana filadhaa fakkeessee dhaqee gartee siistamaan nyaatanii jechuudha. Nama miidiyaarra ozoon taa'u jiru du'ee jedhansi galee. Du'e jani asumaan maatii araddootiif warra dandayaatiif hundi keessanuu gartee waliin dhabne obboleessa keenya dhabne obboleessa Oromoo guutuu dhabne asumaaniin gadda kiyya ibsachuu barbaada. Gartee jaalli kiyyalleen hoogganaan kiyya taayee dandaalleen bakka jirtu jajjabina Oromoo guutuu dhabe si qofaa miti jechuudha. Gartee dhiinisaa kabaasu dhugaadha. Bilisummaadha jechuudha. Dhiigasaa kabaasu, dhugaasaa kabaasu. Akkuma Hacaaluu ajjeesan, akkuma Battee Urgeessaa ajjeesan, akkuma Abduu Jabbaar Hussein ajjeesan gartee jara san hundaa wanni ittiin ajjeesan Oromoo qalbii cabsuu, abdii murachiisuu, sigalee diigumsa uumuu, burjaajii uummata keessa gadhiisuufi jechuudha. So kanaas wanni ajjeesan carruma jara isa dura